فاتي عمين يدلاتي والله يا مجمدتي بربادة ملي وان براسي جاديتي متي أنا فاكرة مثلاً ده مكادة مثلاً ده مين؟ أيوة. أتمنى نجيب تكنيك كذا وان ده مثلاً دكتور تقولي جالس كيرا رابطة تجاري تقولي. اللي أكاتا تديفا مخرطن اللي بيتو صح. أكنا أنت ركت تديفا مخرطن بدي قدو بالليستي. mana hedit illeen deebu mana inni bakka biraan akhireessuusi an mana hedit deebiin bultii teetii jaadaa yaadan qabu laaqaa yaadan qabu natti araaran miituma akkuma maatiin gali ميلر سياخو فان أتيس بودر خطو ميلر خو في هذا مزارع أرار فضو نوتي والتاغي سني السلام عليكم نرجعتو هردفتوتا في ديجرتوتا تشاينا لبرا أور تي في يويا إلمان رومودا خم مسلمة خم كريستانا خواك أي تتدا بكم جرتني سلامتني أني رابوك barre isin birhaa dhufuusi isinin jenna sanuma wal qabate amata haaree amata gammachuu amata riskii amata milkii amata oromoon keessa wal ta'e tokkummaa isaa ummatu amata gammadu nu haa godhu obboleeyyan kiyya dhageessan ililli akkasiin dhiifama kadhattu dhiifamni kanaa miti yaatti himaa manguddoo sana alaa takka nambisin ililli wali qabii dhaqiititi irra hofi manguddoo sanaa takka nambisiniiti wali qabii dhaqiititi irra hofi fatiyaa naasib balleeyse an waa hundaa si boodaan qaba ati ta duraati ati haadha ilmaaniiti dhiifama naa godhi je'iititi miilarra hofi malee dhaqiitii miilarra hofiin siin ja'a naasib balleeyse fatiyaa ati tana duraati an baharsi jalaa hin xaa godhe dhiifama naa godhi je'ii karadhu malee an baharuu sii jecha maarreniin taa farada keeti hin dhiiftu baharraa naftu harkattees ammoo inni tilifoona dawwaltee kennettuuf maali bira dhaqii dhiifama kadhu irra kufi yoon beene sittiin makkatti gaafatan siimemi yaa fatiyaa naasib belleese manguddoon sanaa takka nafinkaa manguddoo liqqabii dhaqimmaas yaa fatiyaa naasib belleese ati tana duraati anaatu badii seene dhiifama naa godhi miilarra kufi didi akkasi fatiyaa dhiifama kadhuun siin jaalilli malee akkanumatti yaani tilifoona dawwaltee fatiyaa dhiifama naa godhi an akkasiin sirraan barbaachisu dhaqiititi dhiifama nama geessi manguddoo geessi dhiifama kadhu wanni tilifoonaan kadhattu hin jirtu nuti waltaa keessan ni feene waltaa keessanii gubanneetii miti garuu sii tanaan nama ajaa'ibsiisa siin nama ajaa'ibsiisa dhuguma rabbi yoo taate lilli atis obboleetuma tiyya fatiyaanis obboleetiyya nama ajaa'ibsiifti too dubbiin teetun nama ajaa'ibsiifti dhaqiititi akka namni dhiifama nama gaafatutti fatiyaa dhiifama gaafadhu mush tilifoonaan badii guddoo balleessiteef hin beektu abbaa ilmaanii karaa kee qabdee badii guddoo balleessite dhaqii dhiifama akka namni nama gaafatutti gaafadhu akkanatti miti anaa si balleessee fatiyaa anaa harka kee nyaatee harka kee nyaadheetiin si booda deebi'ee ji'iitii kadhu obboleetii ji'iitii kadhu malee wanni maas gubbatti tilifoona dawwaltee fatiyaa dhiifama akkana itti hin jirtu akkatti namni dhiifama nama gaafatu itti balleesse fatiyaa dhaqii sangaa qalii araarfadhu manguddoo geessi sangaa qaliititi anaa si balleessee jiin na harkaa taate si boodaan deebi'ee fatiyaa dhiifama naa godhii jetta malee akka manguddoo geessitee akkamatti ani naguma baallaa tilifoona dawwaltee fatiyaa dhiifama yoo ati dhiifama naan goone maali wanni kanaa sobtuuf daffaaraati daffaara dhugumatti lilli akka dureeni sanitti naa hojii jiran jooni fi halaala sirraa jira dullee mana keetitti si galu baadullee jechuudha halaalumattuu akka dureeni sanitti naa araarami wantu
mana keetitti illee hin deebi'u mana inni bakka biraa naaf reessuusi. Akkaataan itti dhiifama nama gaafatan akkanaa miti. Telefoonaan miti. Namni manguddoo if dura ergeeti. Dhiiroon dhaqe fatiyaan na deebi'e na tumti moo na cafayti moo akkamii nama na qopheeffatte homaa namni firraa hubachuu gaariidha muji telefoonaan. Nama if dura ergeetiti manguddoo sana akka fatiyaan jettu ilaaltee samboo deebii fi sangaa fitattee sangaa qabattee dhuftee qaltee fatiyaa araarfatte malee akkamatti telefoonaan teessee bikka fatiyaa dhiifama naa godhi ati maarreetii maali wanni kanaa duuba deebite silaafiisi. Akkaataa itti namni dhiifama nama gaafatutti dhiifama gaafadhu fatiyaa haqaan sitti hima. Dhageessaa akkasitti dhiifama gaafadhu malee wanni bikka teessee akkatti fatiyaa akkana itti hin jirtu dhiifamni kanaa miti. Yoo kanuu himeettu taate siif himna. Manguddoo sanaa nambisinii if dura ergi. Namni nuyi manguddoo san dhiise laalta bee if dura ergi laal. Manguddoo sanaa walitti qabi if dura ergi. Akka isiin keessa jirtu laalaniiti. Akkasitti akkamirraa laaltaa jaanii sitti himan. Fatiyaan har'a qabdii siin araramne yoo kiin si araramte hoosii walis si geessine walis si fayyifnaa siin jaa namni. Tamam mush telefoonarraan akkuma teessee wawwaachuudhaa miti. Badii seellattuu mataan seenteerta. Nuti waltaa keessanni feena araarfadhu garuu akkaataan itti araarfatan akkanaa miti. Manguddoo maambifta manguddoon takka nafin kaatsanaadha. Qalii qalmaataas gaggeessiiti fatii araarfadhu irra hubi miilarra. Fatiyaa teenya dhiifama. Anaasi belleesse. Anaasi jala deebi'e. Dhiifama naa godhi ijiin. Dhiifamni akkana sirraa tola malee telefoonaan bikka teessee hordoftoota meedde waliin dhiifama gaafadhaa maal gaafadhaa. Waan sirraa eeggamaatii miti kun. Akkasii himna. Baar jara walitti araarsi gaatees manguddoo barbaaddadhu jiin akkanatti miti dhiifamni. Manguddoo barbaaddattee dheeyxee fatiyaa miilarra kuftu. Fatiyaan mootiidha. Haadha ilmaaniiti. Haadha Hamzaa naasi belleessee dhaqii jiititi irra kufi. Haadha Hamzaa naasi belleessii irra kufi. Akkaataan itti nama araarfatan akka kee kanaa miti jechuu kiyyaafin siin jedhe. Amma dhagee wanta kan siima yooniif natti araarame akka dureen sanitti naa hojii jiraatu yoonii fi halaala sirraa jiraadhullee mana keetitti si galu baadhullee jechuudha halaalumattuu akka dureen sanitti naa araara. Akkaataan itti nama araarfatan illee ni hafte. Akkaataan itti nama araarfatan ni hafteetti. Dheqi haraadhaan. Telefoonaan miti. Telefoonawwan dhaabbattee akkana hin jirtu. Dhaqii dhugaa sanitti dhiifama gaafadhu. Manguddoo walitti qabi. Akka namarraa gabbuutu dhaqii dhiifama gaafadhu malee telefoonaan nurraa gadi hin buutumti. Sii galee? Sii galaa? Dhaqii dhiifama sirri gaafadhu. Wanni akkanaaf hin jirtu. Dhiifamni akkanaa eessa jira? Dhiifama sii godheettus ati dhiifama naa gooteettee eegu jirtaa? Miileef dura ergi obboleetii haqaan siimaa dhiifama isii yoo barbaadde miileef dura ergadhu. Ittiin belleessee fatiyaa naa araarsaadhaa. Fatiyaa akka maleen godhee jaarsa isiitiin irratti heerumee boodaan deebi'ee harka sii nyaadhee. Dheqaa magantaa naarra kufaajii itti manguddoo ergadhu malee wanni telefoonaan gaafattu hin jirtu obboleetii haqaan siima. Siifi isiin nan wal qixaan. Angaruu gaawwanni isiin nama rartuuf nama miskiina fatiyaan. Tanaafi malee siifi isii ija laaleetii miti. Atis obboleettiitii intala Oromoo takka. Fatiyaanis obboleettii intala Oromoo takka. Akkaataa ilmi namaa dhiifamatti nama gaafatu. Akkasi gaafadhu siin jechuuf siin jenna. Akkaataan dhiifamaa ni hafe malee akka kee kanaa miti. Sii galee dhaqi irra kufi. Kasii galu yoo taate jechuun guyyaafin siin jedhe. Fatiyaatti belleessite. Sanga qaltee araarfachuu qabda malee. Telefoonaan itti dawwaltee hin jiru wanni kanaa waan taati miti. Isiin dhiifama sii godhe siin jette. Garuu dhiifamni kanaa kanamarraa gabbuu mititi.
سنجاك اللي رفض خابليتي بروان بدو ليدي في بيته توان بسيط ما تقول لا تفسيت أما وجينا تهجتم بسيط أما ilman ma biratti basiita miton fiigala baleeti qaraan kottu osoo ulaan jirtu xaagataan hin seenin ka xaagataan seenu jirtaar telefoonii xaagataar kuulaadhaan kottu manguddoo ergi karaadhaan kottu karadhu maata na wallaalta Hello. Fadii akkanatti aartee akka haaranii muhan darbanii waashi dallaba jette Oromoon. Akkanatti naarini aara kanaas buufadhu. Akka feetes na godhi. Mana keetis dhufee akka feetes na godhi aara kana beeysiin jeemti bahuu dadhabde. Akkamitti aara kana qofa baata kanas. Yaa obboleetti amma adiin mana irraa qabsiisan jedhee maal irraa deegadagee obboleetti. karaan kottu titi belleessite anaa belleessee jiiti irra kufi itti belleessite obboleetti ilillee qaasii manii. Sifi baru ti belleessan isin lamaan udah karra kufaa ilile Fatiyaa qala nyaachisa du'aa isirraa godhaati dhageessanii araarfadhaa Fatiyaa akkatti himte akkatti ana nama araarsan telefoonaan dhageessaa ilili dubbii qabatamaa fiti kaasa dubbii qabatamaa dubbii namarraa fuudhamtu saniin nama araarfadhu malee telefoona dawwaltee dhiifamaan gardhaa maal dhiifama naa godhii Fatiyaa ta'e nyaana billeessee an hunoo bahar fedhuni maarreniin taha kun mush mahaquul waan qabatama waan fudhatama qabaatii siimitu obboleetii ana kan siimaa akka fudhatama qabuun nama araarfadhu akka sirraa barbaachisamuun nama araarfadhu manguddootam ergite miileef dura ergi manguddootam isiin kabajjii addaa subadhu naa siin jedhe waliitii manguddootam Fatiyaan kabajjii dhiiroo kamirran irraa oolti manguddootam ittiin himadhaa jii manguddoodhaas qoradhu manguddoo geessi malee akkamatti telefoona dawwaltee Fatiyaa naasi belleessee dhiifama ajaa'iba dubbiin ta'e tolu nama dhiisan nama dhiistu nun dhiistanii kam taala du'a ol baanee haasa'u malee araara sirrii barbaanna obboleetii araara sirrii barbaanna. Araara sirrii Fatiyaa dhuftee araarfattu sirrii karaa daban deemin karaa nagayaatiin karaa diriiraa kootuti araarfadhu manguddoo miileef dura ergi miilarra siyaa kufan atis boodarra kootu miilarra kufi haadhaam zaadhaa araarfadhu nuti waltaa keessan ni feena araarama keessanis ni feena isin wal dhabuudhaaf isin jidduu waan harkan nun jiru nuti nama nagaya barbaadu nuti nagaya barbaadaaf ol baanee iyyina malee nama araarfadhaaf ol baanee iyyina malee belleessanii dachii nan bifne lafa tolchaadhaaf jirra malee nuti dhimmi as keessan nuu jiru hangan takka hin jiru maqaan siima obboleetii hangan takka hin jiru karaa sirrii ta'een kootu Fatiyaa araarfadhu sii galee karaa sirrii ta'een kootu araarfadhu maaluma wanni kanaa waan sirraan tolle waan sirraan fakkaanne telefoonaan bikka ta'e seenumaa tuffii akka tuffiiti Fatiyaa naasi belleesse maal sirraan eegamu obbolee tiitii yaana qaansi obbolee diidiyaati nama kiyya Oromootii ni khalaxa namni khatolchuu beeku haa khalaxuu jaan tolchinsaas beekaa ililli akka tolchituus beeka khalaxee bee akka tolchituus beeka wallaaltuun harkan ta'ini wallaayin hinda waliin bikka ta'isee manguddootam dhiiroo Fatiyaan kabajjii jiiti manguddoo qoradhu akkasitti miileef dura ergi malee akkama bikka ta'isee Fatiyaa akkana dhaabe wanni kanas raan toltu siifi baharuu qala manguddoo irra jiifadhaa manguddoo dura jiifachiisa araarfadhaa akkasitti walitti fayyitan rabbii walitti sinaa fayyis fayyaateen safeenaa takkanaate hordoftoota kiyya tanaan wal qabatee baga bara haaree jechuu kiyya bara haaree bara 2024 ittiin isin gahe bara gammachuu bara bal'inaa bara Oromoon tokkottee tokkummaan dhaabbatu bara bilisummaan ittiin uleelliftu nuuf haa ta'u bikkuma jirtanitti salaamtaniit kiyya onneerraa ka'e isin bira haa ga'uun jaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh